beeka. Nama gaarii amala qabeettidha. Lubbuu nama tokko gaa jannataan achiistu bakka jirtutti waqqasnusi garuu haqa ishii barbaaduudhaa fi hundumtuu gaggaafachaa deema. Asirratti immoo abbaa manaa ishiitti maaliif gaafatamee maaliif itti wannoo jedhamee kan jaame nama wajjin raftee hiriyaa ta'e takka yookiin obboleettii takka yoo wajjin raftee mana tokko keessatti argamte obboleettii kee yoo si biraa dhabamte itti gaafatamummaa qabda. Itti gaafatamummaa sirriitti qabda. Because bishaanis hodhee ajjeese yookiinis immoo hancufnis immoo bakkuma hudheetti ajjeeseetti inni jedhee itti gaafatamummaa qabda isa saniif. Because booddee wanti hunduu adda bahuu qaba waan ta'eef lubbuu nama darbisanii fi ati hin jiraatta. Sammuun kee dhugaadhaan jiraata. Dhugaadhaanis jiraatu. Dharaanis jiraatu. Wanta hundaayyuu adda baasuudhaa fi seerri hin gaafata. Seerri ka gaafatu immoo waa biraatti fi miti. Wanta akkanaa goote haadha manaa kee ajjeestee miti. Haadha manaa kee balleessitee miti. Adda baasuudhaaf waa hunda qorachuudhaa fi itti aansee immoo nageenya nama saniitiif illee dirqama akka qabamuudha. Because shirri jiru yoo jiraate yoo ta'e namni micoota biratti haadha manaas haa taate lubbuun isaa yoo dabarte namni shira hojjetallee yoo jiraate kan isaaf duuti isaaf dhufte suni alallee yoo taa'ee hin hanqattu jechuudha. Isheellee balleessanii isallee balleessanii jechuudha sababa godhatanii. Namni kun immoo seera jalatti yoo to'atame immoo wanti kun miirri kun hin badaa jechuudha. So ani wanti jechuu barbaade nama tokkoof illee baalaansii gochuun barbaadoni irra caalaa garuu hamma ta'e tokko kan natti dhagaamu lubbuu ishii darbiteedha. Lubbuu ishii ka darbite Rabbi jannataan haa ga'u. Garuu wanni jiru shira guddaatu jira waan ta'eef shira saniif yaa furmaataa barbaannu malee nama jiru komploonii hin godhinaadha. Bileemii hin godhinaa please. Andu'aalem isoo ta'e sammuusaa bara baraan hin cinqama. Baay'ee sammuusaa boqonnaan qabu. Inni ejjatatti waa dhabe. Osoo lubbuun jiru waa hunda dhabe. Kanaaf jiruusaa dhabese. Isarras hin laalinaadha. Isas bileemii hin godhinaadha. Gurbattii kana dhiisa. This is business maanidha. So business maan irrattis isaaniif jettan immoo haloo itti baatanii raawwatanii wanna biraa biizinasii biraa dabaltaniif waan ta'eefu wanni kan Andu'aalemii fi irraan gorinaadha. Ani akka laalutti akka nama tokkootti gaafatamuu qaban jedhee yaada. Akka yaada kootti dirqama dhugaan bahuu qaba. Dhugaan haga irraatti bahuu qabdi turteeyyuu silaayii osoo hammite inni yookiin hin beekne ta'a tarii hin beeknu nuti wanna sanii wanna ta'ees hin beeku kan isaa dhufe ishiidhaaf ta'e osoo intalli tunni lubbuun ishii dhabamtee har'a osoo inni lubbuun dhabamee ta'u ishii lubbuun jiraattee har'a wanti duulli jiru sooshaal miidiyaa miti qaamanuu silaa biitti wal fixxeeyyu. Ishii irrattis immoo duulti ishii irratti jiru addumaadha. Suuraa ishii galababbataa oolanii bakka ishiin jirtutti si ajjeesna jedhaniini waa baay'ee sosodaachisanii turani. Osoo ishii lubbuun jiraatte inni lubbuun hin jiraanne ta'e. So ishiin akka ta'etti kan isaaniif dhufe kan ofiis dandeesse walla diisaayidii gootuu hin qabdu. Joobiraa dhiifamaa dhokko. Isa isaanii Oromoon gaafate barree badiin qabu bara. Oromoon nama shakkuun dirqama bara. Nama kamuu shakkita eenyumaayyuu. Isaan mana tokko keessa galan dhiisiti hin asii ta'e odoo gargariyyuu galanii shakkuun waan hin oolledha. Garuu fuudhanii nafxanyaatti waan hin argin mana san keessa jirra. Akka wanti nuun mana san keessa jiranitti tiraasdhaan ukkaamsee ajjeesee reeffa gadi darbate akkanatti dabadaba harka duubatti dabadaba jedhanii bedhaqanii yoonii maanyaa mana seenanii hittaa isaanii bara. Maalitti argamu? Erga arganii maaliif dura hoggaa micoon lubbuun jirtu hin dubbatin? Ishiin takkaamma ani moodeelidha. Itti siqeen beekaa mooneet beeksisaa itti siqee beektii qirbi gwaddanya waan achi harka duubatti hidhee yoo inni dabadabu hin beennaa baalageedha dhimmachaa hin dhugaa takka farsoo dhuguu seetanii jaalalli jette. Farsoo fi haraqee dhuguu seetanii jaalalli jettee maxxansite. Sigalee kuni jedhamuu hin qabu. Hin argine nuti. Seerri qabee jira. Qaamni seeraa reeffa micoo kaasee jira. Qaamni seeraa mucaa kana qabee jira. Qorataa yakkaa mucaa kana qorannoo irratti geggeessee jira. Osoo kun hundi jiru
rizaartiin reeffaa jira. Osoo kun hundi jiru maaliidhaaf nadhoon teenya baate tooni yoonii maanyaa qaalla midir la samaa jedhee bara. Haacaaluu Aynoorim Atsee Minilik naftoo jedhee bara. Akkuma jedhe san sagaleen isaa masanjara kiyya keessa jira hanga har'aa. Har'a akkamitti qananii fira godhatee Andu'aalam diina godhee qananiidhaa dubbachuu dhufe. Gaafa basmaan bilee irra gaallaa jedhanii nu rejjetanii nu qalansan dhalli namaa maaliif qalama jedhee maan dubbatin odoo gaafa san dubbatee har'a micoo tana dubbate irraa bareeda namicha kana. Ajjeesatiin erga hacee wareegamee irree deebi'ee dhufe Atsee Minilik naktoo manoor ለማይቻል እኔን ያስገደልኩት ምን አባታችሁ ታመጣላችሁ? የደበር ነማ አከዝ ደሰንቱ ሀረ ዱፌቶ ቀነኒ ፍረ ጎዳቴ ኦዶ ቀነኒን ሰበሳታቴ አንዷለም ሰበ ኦሮሞ ተያከነ ጀሬ ኢራ በሬዳ ኬኛው ማሊፍ ጀረ ደንተ አላቀለቅጥ ሱራ ከነ ሚጨዮን ፊልም ዳፍ ካቴ ወጋ ሰዲ ዱራ ፌስቡክ ሲትረ ጅራ ዳቂላል kana har'a fuudhanii akka waan micoon akkanatti na dabadaba jetteetti ergatteetti fuggeechanii isatti kennanii hindi si dabaddibaat nabbara hindi aragaat jedhee hoggaan asirraa naffa'ee haasa'u sin gubu kan akka inni nurratti akkanatti laphee dhiibee haasa'u godhe immoo nadhoo teenyaa fi gurbattiitan isan komadhoon diinni diina waan ta'eef inni nuuf nama gumaati nama haceen warqa nyaatedha kana malee micoo dhugaa micoo haabaduu dhugaa micoo laaka'u miti Andu'aalam tisiisa bal'aa intala tanarraa kaase taanan in kafala gumaashi heera oromoo seera oromoo dubartiin riyaashiiti wal dhabde hintana caannachi akka wantoodha tuniyooma gaddi fuula ishiitirra hin jiru suura ishiin ka'aa olte san naqi ilaali gaafa lidatii ishiiti suura ishiin ka'aa olte san kan obboleetti ishii gaafatamnaan guyyuma tokko wal dhabdee isaanii natti hin himne hin dhageenye hin beeku wal jaalachuu isaanii tan beekaa jette obboleettitti kan hin himatin amma mooneeti beeksisafaatti himatti micoon tun dubartiin abbaa manaatiin wal dhabde yookiin ri'aashee yookiin jaalallee ishiitiin wal dhabde obboleetti faadhatti himatte obboleessa kun kana oona jedhanii bocanii lafa kaan shira mucaarratti xaxuudha isa argachuu dadhaban torban lama dura immoo yaaliin ajjecha akka irratti geggeeffamerree haasa'amaa ture isa argachuu dadhabnaan micoo argatanii galaafatanii waan godhanii isa irratti shira xaxan as deebi'anii nuti dhugaasitti saabadu hin jennu ishiin har'a garuu kuma dhibbatu nama du'eef haa mee maali kaa kun amma jaalala micayyoo kanaa ibsaamee dhugu gaafa ishiin lubbuun jirtu jaalanneerra gaafas viidiyoo ishiin hojjettu vaayiraalii akka ol ba'u gooneerra wantoota akkasii ilaallachuun barbaachisaadha. Namichi gaafa micayyoo tiraasiidhaan affanee ajjeesu dhaabbattee laaltee viidiyoo waraabde moo maal goote nagaa uumte micayyoo kana gaafa namni wal lolu gaafa jaarsaaf jaartii wal lolu hiriyaa qabdi haadha qabdi abbaa qabdi mucaan kun haadha qaba haadha isaatti matteetti argitanii namni waa argachuudhaaf faayidaa argachuudhaaf lubbuu namaatiin hin taphatina kan duute hin rakkisina kan jiru hin cinqina dhuguma ragaan kun hundi isin bira jiraate dhaqaa poolisatti kennaa miidiyaa hawaasarratti oliif fidinaatu ragaan amma haasoftan warri haasofsiiftan ragaa amma qabdan kana dhuguma isin arga jiraannan poolisiitti kennaa dhaqaatu maaf miidiyaa irratti ol baaftanii diinas nutti kofalchiiftanii maa wal nu nyaachiftu maal gochuudhaaf ajandaa kana uumtanii keessattuu namoonni waa beekna jettanii waa xiinxalla jettanii sooshaal miidiyaa kanarratti fooloowerii hedduu qabna hordoftoota hedduu qabna jettanii wantoota garaagaraa gootan dhiisaa bakka hin taane hin dhaabbatinaatu viidiyoo bareedaa hojjedhaa sanaan vaayiraalii keessan ol sinii kaafna sanaan taaptaap sinii goona lubbuu nama du'ee fi mucaa seera jala jiru lubbuu ishaa boqottu ishiinis mucaa sin rakkisina gaafa lubbuun jiru gaafa isaan lama ta'anii nagaadhaan waliin jiraatan maan gorsin warri har'a iciitii beekna maal beekna jettan kun erga beektanii maaf gaafas hin gorsin hiriyoota qaba mucaan kun nama baay'eetti siqu qaba hiriyaadhaan maaf hin gorsisiisinii har'a immoo miidiyaa irratti ol baaftanii diinatti kennitanii warra diina oromoo ta'e warra halkanii guyyaa kufaatii oromoo dadhabbina oromoo rakkoo oromoo hawwutti kennitanii maal buusuuf qaama
akkuma kana dura jechaa ture amma mucayyoon yeroo baay'ee deddeebitee dubbatte mucayyoon. Jabaa Oromoo namoonni gadi qabuudha, namoonni ajjeesuudha. Halkanii guyyaa dhagaa gaafadhaame mucaan kana dura torbee lamaan dura osoo mucayyoon hin du'in torbee lamaan dura ajjeecha yaaliin ajjeecha irratti geggeeffamee diisii keessa seenee akka lubbuudhaan bahe namoonni tokko tokko warra itti dhiyoo jiraatan waan akkasii dubbachaa turan. Mee amma miidiyaa hawaasaa kanarratti ol fiddanii kun silaa ragaa mana murtiitiif hin ta'u maal gochuuf warrumti waan kana fuudhee dhufee too akkas godhee akkasitti ajjeesee maalibboo jaartii qullaa wajjin rafee yoo baay'atee gargar baata. Jaartii qullaa wajjin rafte akkamitti harki kee tole sii jedhee too yaalii ajjeechaa irratti geggeessita ajjeesuu miti too. Maal Oromoodhaa miti? Oromoo irraa dhalannee miti? Gara laafummaa Oromoo hin beeknaa miti? Diinafuu warra bineensafuu warra aannan qiceetoo balbala irra kaa'u bahe Oromoon. Eessaa finne nuti mata jabeenya akkanaa yookaan immoo cikkaanii akkanaa eessaa fideet Oromooni? Haadha manaasaa jaartiisaa wajjin rafu irratti yookaan hiriyaasaa baay'ee jaalatu irratti ajjeecha akkanaa hin geggeessinannee murteessinee dhibba murteessinee lafa keenya. Warra ragaa qabdan dhaqaa poolisiitti kennaa miidiyaa hawaasaa irratti baastanii hoomaan fayyadamtanii. Moo akkuma mucayyoo duute fooloorii ishee ol guddisaa jiran kana akkasitti ana isaan kiyyas naa guddata jettanii hojjettan immoo viidiyoo bareedaa isaa hojjedhaa akkasitti Oromoo viidiyoo koo kana laayikii naa godhaa fooloo na godhaa jedhaa Oromoo kadhadhaa malee nama du'ee fi nama seera jala jiruun vaariyaalii ol kaafachuun barbaadinaa. Yeroo tokko tokko miira keessa galee waan dubbaddu wallaala beektu. Kanaaf dhaabbadhaame sinitti haafuu dhaabbadhaa. Namoonni waan kana gootan halkanii guyyaa kana gootan dhiisa. Hiriyaasaan ture. Hiriyaasaa turte maaf nagaa buusuu dadhabdere obbo. Ishiitti baay'een siqan ture. Ishiin beekan ture. Gaafas maa nagaan buusirre. Haadha qabdi, abbaa qabdi. Mucayyoon kun abbaa kabajamaa akkasii qabdi. Mucayyoon kun akkanatti miidhamaa jirti jettee maa waan dubbatin, maa waa gaafas hin godhin. Erga duunee booddee wal jaalachuun maal gochuun maal godha kun. An baay'ee miira keessa galee waan jiruuf akkanuma dubbachuu barbaada. Yoo biraa achiin yoo waan qabdu jira. Baay'ee amana nama walumaa galatti jechuudha. Akka yaada kootti akka dhuunfaa kootti nama lubbuudhaan jiru osoo hin ta'in nama lubbuudhaan darbee fi sagalee ta'anii isa dhugaasanii akka bahuu fi miidiyaan kun silaa tuffatamee jira. Maaliif halkanii guyyaa wanti hundumtu kan dubbatamu so hasaamee galabaa ta'a dhumni isaa qilleensuma irratti hafa waan ta'eef dhugaa ta'e hin jiru. Garuu hamma danda'ame tokko wanni fursuu sappoortii gochuu dandeessanii akka dhageettii qabaattanii ishee dhugaa irratti kan hundaa'e intalaaf irratti hojjechuudha. Wanti barbaachisu malee nama lubbuun jiru irratti booddee hin gaafataman rakkoo inni qabu. Atis dhuunfaa keetillee bilbiltee gaafachuu dandeessaa. Sooshaal miidiyaa irratti illee gaafa lubbuudhaan jiru waan ta'eef sooshaal miidiyaa irra gadhiisuu danda'a sagaleedhanii. Wanna taatee ta'u hundaayyuu uummataaf ibsuu danda'a waan ta'eef ammaa fi ishee lubbuun dabarte san isheedhaaf sagalee ta'uun ani poointii akka rabbiirraa gatii guddaa qabdu natti fakkaata. Cubburraa of oolchanii namoota nama lubbuudhaan darbee fi sagalee ta'a. Joobiraa ifa godhe yaada ifa godhe joobiraa nama lubbuun darbe meeqaaf sagalee taanee meeqa dhugaa baaftee meeqa gumaa baaftee beekaatu. Nama meeqatu wareegame. Acaalu hundeessaa gumaa baasanii beektu san immootu yoo ta'eyyuu seerri qabee jira bara. Qaamni seeraa reeffa midhoo kaasanii jira. Reeffi qorannoon reeffaa rizaartiin hin baane ni jira. Sagalee wanti ati nama du'eef wanti nuti sagalee taanuun maali? Biyyee maa nyaatte jennee biyyee kassasuu deemnu moo maal godhuu deemnu akkam godhu akkam dhala?